Onengo jalala gamachungute Jesus teso sami wanaf disef Moya no chuburas nafken Kamadir Chubukiya undanadis Kamadir Wani sayak undanafak Kamadir Saba Kristus solani sayo bilisuma kwasi samfudera Of God Devi sumoyena Kamadir Maqaan kiyya Waaritee Guddataa jedhama. Eebjuu fi mul'ata boqonnaa 524 dubbisaa. Eebjuu fi mul'ata. Dilbata onkololeessa 27,2009. Qulqullummaan uumoo bara baraatiif. Eebjuu fi mul'ata karaa jeeniin saatiroon mana kadhaa Fildelfiyaa hambaa sanbata guyyaa torbaffaa guyyaa sanbataatti dabalatee abboomota waaqaatii fi amantii Yesuusii eeddu. Amantii Yesuusii hafuura raagaati. Seexanni ajajaa waraanaa biyya Israa'eliin Hiikleriin ardii irraa ni dhabamsiisa. Kun xumura addunyaa ni ta'a. Eebjuu fi mul'ata boqonnaa 524 mul'ata lakkoofsa 1. Yesuus akkana naan jedhe. Seexanni ajajaan humna waraanaa koodiiwwan Hiiklerii biyyoota ardii tanaa hundumaa qaba. Seexanni bifa namaatiin jira. Inni fi jinniiwwan isaa ogummaa namoota ardii kanaa caalu qabu. Inni taankii fi korophilaa saffisa baay'ee qabu oofa. Humna waraana ardii keessatti inni wanta hundumaa akkamitti akka hojjetu ni beeka. Inni koodii bombii atoomikaa ittiin dhukaasan kan biyyoota maraa ni beeka. Hiiklerii nama itti gaafatamaa eebjuu fi mul'ataa karaa jeeniin saatiroonii rooyilemikee fi obboleettii ta'e inni yuutuubii irratti ni arga. Inni ajajaa humna waraanaati. Inni balbala addunyaa irra jinniiwwan isaa waliin jira. Yesuus akkana jedhe. Inni dhiyaataara. Inni ni dhufa. Bifa sanyii namaatiin an seexana macca jinniiwwan isaa waliin arge. Isaan taankiiwwan kana ajajan arge. Humni waraana Faransaayii meeshaa waraanaa hidhatanii isaanitti iyyan. Isaan taankiiwwan gatanii deeman. Seexanni jinniiwwan isaa waliin maashinii isaanii keessaa ni badan. Mul'ataan anitti dhiyaadhe. Taankiiwwan gubbaa fi jalli isaanii dhiigaan kan dibame ani arge. Warri Paarisii garaa isaaniitti sodaatanii baqataa turan. Isaan shururkeessitoota jedhan isaani.
Namoota miseensa humna waraana Faransaayii keessaa namni taankiiwwan to'atu tokkollee akka hin turre akka hubatan ani arge. Isaan ni maalaalchifatani, hin hubannes. Isaan rakkina guddatu nu mudataara, kun diina hin moo'atamneedha ni jedhani. Jinniiwwan kun eessa akka jiran wallaaluun warri Paarisii jeeqamuu isaanii ani arge. Isaan dhabamanii turan. Anis mul'ata ni dhabe. Eebjuu fi mul'ata boqonnaa 524 mul'ata lakkoofsa 2. Yesuus akkana naan jedhe. An mul'ataan gara Paarisii si ergaara. An shukula sodaa arge. Adunyaan guutuu wanta isaanii ol ta'e afoo akka jiran ni hubatan. Akkuma Yesuus kanatti hime seexanni dheekkamsaan akka ajajaa humna waraanaatti uffatee aangoo fudhatuun biyya Israa'el Yerusaalemiin dhabamsiisuuf niwukileeritti ni fayyadama. Kun obboloo ganama ture. Jiraattonni biyya kanaa yooma san dammaqaa turan. Korophilaan nama balalchiisu of keessaa hin qabne meeshaa tokko meeshaa waraanaa niwukileerii waliin biyyattii irratti kadarbu ani arge. Kunis niwukileerii ture. Kun baay'ee akka barfateeru ani arge. Biyyi tun badii kana eegaa hin turre. Kun dunnuu kan hin eeggamne ture. An dhoo'insa sagalee boombii ni dhaga'e. Biyyi tun akka sodaatti ani arge. Dhiirrii fi dubartiin wanti kun cimaa akka ta'e ni hubatu. Biyyattiin boombiin kan dhayamtu taate. Ardiin to'annoo jinniiwwanii seexana bifa ajajaa waraanaatiin ufa guuggesan jala ni taati. Dhiirrii fi dubartoonni biyya kanaa iddoo itti baqatan barbaadataa akka turan ani arge. Garuu baay'ee barfateera. Seexanni saba kana ni balleessa. Mul'anni na jalaa fudhatame. Kun seexana qaamaan jiru naan jedhe Yesuus. Inni baay'ee bareeda. Innii fi jinniiwwan isa waliin jiran isa akka yayyii baay'ee dhartoota. Namni tokkollee jalaa hin bahu. Kun diina hin moo'atamneedha. Isaan of mul'isu, achii ni dhabamu. Seexanni qaamaan jiru jinniiwwan isaa waliin wanta kamuu godhuu ni danda'a. Sababii kanaaf ilmi Waaqaa Yesuus akkana jedhe. Badiin kun dhiyoo. Kaayyoo seexanaa Waaquma qofatu beeka. Kun uummata Ayihudootaa dhabamsiisuudha. Yesuus akkana naan jedhe. Sababii biyya tokkootiif Israa'el Yerusaalemiitiif ardii balleessuun inni kaayyoo isaa kana ni raawwata. Saboonni ni sobamu, ni booji'amu. Isaan seexana daabiloosiin ni qabamu. Biyyi Israa'eliitun ardii irraa ni balleeffamti. Baay'ee barfateera. Kun xumura addunyaati jedhe ilmi Waaqaa Yesuus iyye. Xumura ardii jiraattota biliyoona 7 isii waliiniiti. Namni tokkollee kana jalaa hin bahu. Jeeniin Saatiroon. Faaruu hambaa lakkoofsa 35 Waaqni haa ulfaatu. Yaa Waaqayyo naannoo kootti gaachana naaf hin taatu. Ati ulfinna kooti, mataa koos ol hin qabda. Faarfannaa boqonnaa 3 lakkoofsa 3. Wow.